qabeenyaa fi barnoonni biyya fiitiif hin taane hawaasa fiitiif hin taane nama fiitiif hin taane qabeenyaa miti. Kanuma qofaa ittiin faayidaa'uun jechuudha. Qabeenyi hawaasa keetiin ittiin gargaartee ittiin gammanne qabeenyaa miti. Wallahi abbaa qabeenyaa Jaadataa Junaydii obboleessa keenya kan gosan jenne kan saban jenne namummaan gartee nama ta'uudhaan namna miidhame nama ta'uudhaan gargaaru saba Itoophiyaa keessa jiru kana hunda sabarraa dhalate irraa eegalii kaanis ija takkaan gargaaru Jaadataa Junaydii wanni ati godhaa jirtu bikkitti ati xiyyeeffattee itti sadaqattu wallahi al-azim wa billahi al-karim bikka zakaallee caaltu kuni jazaakee rabbii kafala rabbiin bikka irraa baafte ni beeka rabbiin tanaaf galatoominitu siin jechuun si jajjabeessuun waan gaarii hojjechaa jirta jechuun bareedaadha jechuudha. Kanaaf sabaa fi sablammiin Jaadataa Junaydii dalageetuma harkate. Brighton Real Estate, Brighton Company kan Jaadataa Junaydii obboleeyyan kiyya saba hunda namummaadhaan gargaaraa jira. Bikki nama xiyyeeffatee gargaare kun bara mootummaa dabarte mootummaa Ihaadig gaafa Mallas Zeenaawi ummata Oromoodhaa kan Harargeedhaa naannoo isii irraa buqqaasanii Wallagga geessuun beekamaadha. Ummanni har'a hawaasa bal'aa akkasitti taa'u finxaaleeyyiin mootummaa jiisuu barbaaddu nagaya biyyaa jiisuu barbaaddu ummata keenya ummata achitti godaansan san har'aas ummata Harargeerraa Wallaggatti godaanesan ari'anii bikka isaan jiranirraa ari'anii kaan ajjeesanii akkasitti gargaarsi Jaadataa Junaydii kun dhagayeef jechuudha. Obboleeyyan kiyya mootummaanis gargaaruu qabdi. Abbootii qabeenyaa Jaadataa Junaydii bichaa miti. Akkasumatti kan Jaadataa Junaydii wajji gargaaraa ture isaan warreen Jaadataa wajji waan kana gootan galatooma. Abbootiin qabeenyaa laal galatoomaa guu jettu nama kana akka inni lamadallee hamileedhaan sadaqaa tana sadaqatu goota nama bichaa miti. Tanaaf galatoomiin barbaachisaadha. Galatoomi jennaani abbootiin qabeenyaa biraatis qabeenyi nama kee ka miidhamee fi biyya teetiif hin taane hawaasa keetiif hin taane qabeenyaa miti jennaan jechuudha. Ammallee qabeenyi bikkitti baaftu bikki arraan tana hawaasa keenya kan Harargee kan buqqa'ee naannoo Wallaggaa sanitti faannoon yookaan immoo finxaaleeyyiin biraa ummanni biyya ceequ barbaadu kan gartee nama jeesu gammadu kan nama godaansisu gammadu ummata keenya akkas godhanii tanaaf gargaarsi sun gargaarsa bikka laallatee ergamee galatoomii jennaan jechuu Jaadataa Junaydiitii fi kan akka isaatti waan kana erge. Akkasumatti isin waan kana warreen fuutanii gargaarsa Jaadataa Junaydiitii fi kan hiriyaasaa kan isaa wajji waan kana erge fuutanii achi geessuu keessaniif warreen tiima taatanii achi geessan galatooma. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa bikkitti xiyyeeffattan bikki sadaqaan akka sadaqaa caaltu bikka ummata keenya dila achitti gartee faca'ee jiru san gargaaruudha jechuudha. Kanaaf galatoomi siin jenna dachaa akkasumatti warreen
isaa wajji gargaartan galatooma. Akkasumatti abbootiin qabeenyaa kan biraatis qabeenyi nama keetii fi biyya teetiif hin taane qabeenyaa miti. Qabeenya jedhamee yaamamu. Tanaaf yoo dhala namaa taate abbootiin qabeenyaa kan biraatis gayaadhaa miti namni hedduudha gargaara. Wani ni jechaa jiru warra gargaareef galatoomii, warra gargaariniif itti ammallee gargaaraa jechuudha jechuudha. Kuni warreen surriin isaanii booma arrabsuu fi booma balaaleeffachuu kana irratti gartee hadooddii hin qabne warreen mootummaan tun diigamuu qabdi, mootummaan tun akkas ta'uu qabdi ilaalchi isaanii kana qofa warri rabbi surrii isaanii cufe kaan faarsee bulaa ja'a, kaan maarree bulaa ja'a, kaan bara hawaasaatu ilma namaatu miidhamee ilma namaa miidhaa jira. Ummata kana gargaaruu qabnaa jechaa jirra. Namni qabbaan qabeenyaa nama gargaaraa jira galatoomi jechuun barbaachisa. Kun faarsee bulaa miti. Mustafaa Xahaa yaa durriyyee sitti himaa dhaga'i. Kaas jala xaayee waa barreessu. Durriyyeen abbaa kana gargaaramee abbaa samii gargaaramee irran kaayyanne. Durriyyeen if jalan laaltu, if duran laaltu. Yes, akkana jechuudha. Warri as jalaa waa barreessan durriyyummaadha tun. Hawaasa kee gargaaruun, hawaasa fi gargaaruun rakkoon qabdu. Asuma jalatti siniisa Mustafaa Xahaa durriyyee. As jala maqaa Mustafaa maqaan kee kun Mustafaa Xahaa ta'uu waan biraa ta'uu Allahu aalam. Abbootii qabeenyaa tan nama kee gargaarte galatoomijiin qabeenya isaa faarsuutti hin jiru. Nama isaa gargaare, ilma namaa gargaare, kan miidhamee gargaare galatoomaa jechuun hin barbaachisaa. Ati kan biyya keessa jirtu galatoomi jechuu qabda. Kan biyya addunyaarra jirtu hundi nama gargaare galatoomiin barbaachisaa. Abbaa qabeenyaa faarsuu miti. Nama keenya yoo faarsinees rakkoon qabu. Isinii galtee? Tanaaf yaadataa Junaydii jechuun abbaa saba hundaati. Abbaa qabeenyaa faarsitaa, abbaa qabeenyaa maarree gootaa. Hay abbaan qabeenyaa nama isaa gargaare galatoomi yoo jenneen maal qaba? Durriyyee